Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota saayinsii uumamaa fi herreegaa isiniif qabatee jirudha. Chaanaalii kana waliif daddabarsuun akkasumas immoo sabiskiraayib godhuudhaan akka deddeebi'eetiin isin bira ga'u gochuu ni dandeessu. Akkasumas immoo diskiripshinii kanarraa weebsaayitii jiru kana laaluudhaan bifa barreeffamaatiin haala salphaa ta'een sabiskiraayib yoo gootan iimeelii keessaniin haala salphaa ta'een isin bira gaha jechuudha. Egaa guyyaa irraa kan qabannee dhiyaanne immoo herreega kutaa 7ffaati. Barnoonni har'a isiniif dhiyeessinu kun barattoota kutaa 6ffaa kan kaarikulamii duriitiin yeroo ammaa barachaa jiran immoo ni gargaara. Inni kun immoo kan inni xiyyeeffatu kaarikulamii haaraatiin kan bara 2015 kana hojiirra ooleen kan ilaallatudha. Kanaaf barnoota herreegaa kutaa 7ffaa kana guyyaa irraa kan eegallu boqonnaa lammaffaarraa eegalla. Boqonnaan lammaffaan intiijaroota jedha. Mata dureen boqonnaa lammaffaa kana jala jiru mata dureewwan garaagaraa gurguddoo 6tu jira. Isaan keessaa guyyaa irraa mata duree 2 laalla. Isaaf immoo barannoo itti aanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa barattoota guyyaa irraa kan nuti ilaallu mata duree yookiin qabiyyeen guyyaa irraa nuti ilaallu tokkoffaarratti keessa deebii lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa akkasumas immoo seensa intiijarootaa kan jedhu kana waliin ilaallaa jechuudha. Boqonnaa 2 intiijarootadha. 2.1 akkuma dursa kaafne san keessa deebii lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hundaa kan jedhu kana jechuudha. Isa kana mee tokko tokkoon haa ilaalluti. Yaadadhodha tokkoffaarratti tuutni lakkoofsa lakkaawwii mallattoo naatiin moggaafama jedha. Lakkoofsa lakkaawwii kana yeroo moggaasnu gabaabsinee jechaan dheeressinee lakkoofsa lakkaawwii jennee barreessurra lakkoofsa qubee guddaa kan laatiin afaan Oromoo kana naadha yoo fayyadamne ni ta'a jechuudha. Innis naachuraal nambar kan jedhu irraa ingiliffaan fudhatame jechuudha. Kanaaf lakkoofsi lakkaawwii kan eegalu tokkorraa eegala. Kutaa gadaanaa keessattis akkuma barattan jechuudha. Kanaaf lakkoofsi lakkaawwii naan kun jechuudha. Tokkorraa kan inni eegalu 1, 2, 3 jedhetti itti fufa jechuudha. Yeroo itti fufu kana lakkoofsichi kun guddachaa yookiin dabalaa kan deemu jechuudha. Inni lammaffaan immoo tuutni lakkoofsa lakkaawwii inni lammaffaan tuutni lakkoofsa hundaa mallattoo waatiin moggaafama jedha. Waadhaan kan moggaafamu whole number ingiliffumarraa fudhatame qubee W guddaa jalqabaa fudhateet kan inni kaa'ee. Kanaafuu lakkoofsi hundaa kun immoo meeqarraa eegala? 0 irraa eegala jechuudha. Lakkoofsi lakkaawwii tokkorraa yoo eegalu lakkoofsi hundaa immoo 0 irraa eegala jechuudha. Sadaffaarratti kan jiru kan ammoo yoo kan ilaallu taate lakkoofsonni lakkaawwii fi lakkoofsonni hundaa xiyya lakkoofsaati irratti yoo argisiifaman xiyya lakkoofsaa gara jalaa kan jiru kana yoo kan ilaaltan ta'e kitaaba keessanirras jira. Xiyyi lakkoofsaa kun akkuma asirratti argitanii 0 irraa kan inni eegalu achiin 1 jedha 2, 3, 4, 5 jedheet itti fufa jechuudha. Kallattii gara mirgaatiin itti fufa. As keessatti waa lama kan kaa'an tokko 0 kaa'eera. Asitti immoo tokkorraa eegalee gara oliititti immoo itti fufa jedheet kaa'ee jala isaatitti lakkoofsa lakkaawwii jedha. Asirratti maal argisiisa? Lakkoofsi lakkaawwii tokkorraa eegalanii akka itti fufanii fi gara gadiititti immoo 0 akka jiru jechuudha. Walumaa galatti immoo xiyyi kun guutuun isaatu maal argisiisa? Maal bakka bu'a? Lakkoofsa hunda bakka bu'a jechuudha. Tokkorraa eegalee gara oliitti kan jiru lakkoofsa lakkaawwii jedhee 0 immoo jalatti kaa'ee jira jechuudha. Afuraffaa irratti immoo xiyya lakkoofsota irratti bitaa irraa gara mirgaatti yoo deemnu lakkoofsonni dabalaa yookiin guddachaa deeman jedha. Fakkeenyaaf mee xiyya tokko kaafnee haa ilaallu. Xiyya kana keessatti kallattii kanaan kan jiru bitaadha. Kallattii kanaan immoo kan jiru mirgaa. Asitti lakkoofsota kanneen bitarraa kaanee gara mirgaatti yoo deemnu fakkeenyaaf mee gidduu kanatti 0 haa jennu. Asii 1 taha. Gidduu kanatti immoo 2 taha. Hawaatuma xiyyi kun dabalaa deemuun gara mirgaatitti lakkoofsonni kunis guddachaa deeman jechuudha. Yoommoo ofirra kan garana deebinu taate lakkoofsonni kunniin xiqqaachaa deemu. 2, 1, 0 jedheet
kallattii kanaan immoo yoo kan itti fufnu taate neegatiivotatu itti fufa jechuudha. Fakkeenya tokko kan jedhu kana mee ilaallu. Tokkuma kana hojjennu fakkeenyaaf A irratti dursaa fi itti fufaa 99dha. Waa'ee dursaa fi itti fufaa kana dura kutaalee gad aanan keessatti barattanii jirtu. Itti fufaa barbaaduudhaa fi lakkoofsa isiniif kenname sana irratti tokko idaatanii jechuudha. Kanaaf itti fufaan 99 yoo tokko kan itti idaanu taate 100 taha. Dursaa isaatiif immoo maal gootu tokko irraa hir'istu. Tokko yoo irraa hir'isne 99 irraa tokko yoo hir'isne 98 argannaa jechuudha. Kanaaf amma as keessatti dursaan 98 yoo ta'u itti fufaan 99 immoo 100 ta'a jechuudha. Inni kun maal argisiisa? Lakkoofsonni haala wal duraa duuba isaaniitiin akkamitti akka kennuu fi tartiibuma isaanii kan agarsiisu guddaa balaa deemuu akkasumas immoo xiqqaachaa deemuu argisiisa jechuudha. As keessatti 98 irra xiqqaa 99ti, 99 immoo irra xiqqaa 100ti. Akkasumas immoo 100 immoo irra guddaa 99, 99 immoo irra guddaa 98 akka ta'etti keenyaa jechuudha. Inni biraa hubadhu waa'ee lakkoofsa lakkaa'uu fi lakkoofsa hundaa irratti laallee yoo kan jennu taate fakkeenyaaf tokkoffaa kana yoo dubbiftanii ida'amni lakkoofsota lakkaawwii lama lakkoofsa lakkaawwii ta'a jedha. Kana jechuun maal barbaade lakkoofsa lakkaawwii barbaadan kan garagaraa lama fudhattanii yoo walitti idaatan deebiin isin argattan lakkoofsuma lakkaawwii ta'aadha. Fakkeenyaaf haa fudhannu lakkoofsa lakkaawwii keessaa mee 2 fi 3 haa fudhannu. 2 ida'uu 3 deebiin isaa 5 ta'a. 2 3 5 lakkoofsota lakkaawwitii. Kanaaf lakkoofsa barbaadan yoo walitti idaatan ida'amni isin argattan deebiin isaa jechuudha lakkoofsuma lakkaawwii tahaadha. Lammaffaa yoo dhuftan immoo baay'ataan lakkoofsota lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'aadha. Kana jechuun lakkoofsota garaagaraa kan lakkoofsa lakkaawwii keessa jiru barbaadan fudhattanii yoo waliin baay'iftanii deebiin isin argattan sunis lakkoofsuma lakkaawwii ta'aadha. Mee fakkeenyaaf amma 6 fi 1 waliin haa baay'isu. 6 baay'isu 1 deebiin isaa 6 ta'a jechuudha. Kan garaagaraa haa fudhadhu fakkeenyaaf 3 baay'isu 2 deebiin isaa 6 ta'a jechuudha. As keessatti 3 2 6 lakkoofsuma lakkaawwiiti waan ta'eef kallattimaan baay'ataan nuti argannu sunis lakkoofsuma lakkaawwiiti ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti haa fudhannu. Caalmaa fi gaheen lakkoofsa lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'uu dhiisuu danda'a. As keessatti waa lamatu jira. Caalmaa fi gaheetu jira. Caalmaa kan jennuun hir'isuu yoo ta'u, gahee kan jennuun immoo hiruudha. Hiruudhani mee caalmaa naa ilaallu. Caalmaan lakkoofsota garaagaraa 2 kan lakkoofsa lakkaawwii jechuudha. Maaliif lakkoofsa lakkaawwii ta'uu baaddiidha? Fakkeenyaaf mee haa fudhannu 3 hir'isuu 1 meeqa ta'a? 2 ta'a. Asirratti 3 1 2 lakkoofsa lakkaawwiiti ta'eera. Mee isaan kan iddoo walaa jijjiirru? Haala kamiin iddoo wal jijjiirra? 1 irraa 3 yoo hir'isu. 1 irraa 3 yoo hir'isnu isin hin baranne gama fuulduraatti intiijarii erga barattanii booddee inni barattu tokkicha irraa guddaa hir'isuun hin danda'amu. Yoo hir'ifna ta'e immoo neegatiiva 2 ta'a. Yoo hir'ifne neegatiiva 2 ta'a. As keessatti haa ilaallu. 1 sirrii lakkoofsa lakkaawwiiti. 3 lakkoofsa lakkaawwiiti. Garuu immoo neegatiivni 2 immoo lakkoofsa lakkaawwii keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf ta'uu hin danda'uudha. Mee amma immoo gaheedhaan haa ilaallu. Hiruudhaan jechuudha. Hiruun mee fakkeenyaaf 4 hiruu 2. 4 hiruu 2 2 ta'a. Kun amma 4s 2s 2 nuti arganne kunis lakkoofsa lakkaawwiiti. Garuu iddoo walaa jijjiirru mee 2 hiruu 4 deebiin isaa 0.5 ta'a. 2 lakkoofsa lakkaawwii yoo ta'u 4 lakkoofsa lakkaawwii yoo ta'u gaheen isaa yookiin deebiin isaa immoo maal hin ta'u jechuudha lakkoofsa lakkaawwii keessa hin jiru jechuudha. Maaliif 0.5 lakkoofsa lakkaawwii miti waan ta'eef jechuudha. Afuraffaa irratti haa ilaallu. Ida'amni lakkoofsa hundaa 2 lakkoofsa hundaa ta'a jedha. Amma inni kun immoo lakkoofsota hundaa 2 yoo fudhannee walitti kan idaanu taate lakkoofsuma hundaa argannaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa hundaa keessaa 7 fi 3 deebiin isaa 10 ta'a. Sadan isaaniitu 7 3 10 lakkoofsa hundaati. Kanaaf lakkoofsuma hundaa ta'a. Lakkoofsuma hundaa argannaa jechuudha.
Shanaffaa irratti immoo ilaala. Baay'ataan lakkoofsa hundaa 2 lakkoofsa hundaa ta'a jedha. Amma immoo baay'ataadhaan. Kana jechuun lakkoofsa hundaa barbaaddan fudhattanii yoo waliin baay'iftan deebii keessanis lakkoofsuma hundaatiin tahaadha. Fakkeenyaaf 5 baay'isuu 2 deebiin isaa 10 ta'a. 5s 2s 10s lakkoofsuma hundaati jechuun miseensotuma isaati waan ta'eef haala kanaan fayyadamnaadha. Ja'affaarra kan jiru ilaala. Caalmaa fi hiramaan lakkoofsa hundaa 2 lakkoofsa hundaa ta'uu dhiisuu danda'a. Eeyyeen akkuma reef lakkoofsa lakkaa'uu irratti ilaalle caalmaa kan jennu hir'isuudhaani, hiramaa kan jennuun immoo hiruu irratti jechuudha. Kanaaf mee caalmaadhaan haa ilaallu. 6 hir'isuu 10 deebiin isaa kuni xiqqaarraa guddaa hir'isuun hin danda'amu ture. Yoo hir'ifna ta'e immoo neegatiiva 4 ni barattu. Intiijarii kana itti aanu erga barannee booddeen isinii gala yaadichiisa. Kanaaf as keessatti 6 lakkoofsa hundaati. 10s lakkoofsa hundaati. Neegatiivni 4 garuu lakkoofsa hundaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf inni kun as keessatti caalmaan lakkoofsota hundaa 2 deebiin nuti argannuun sun yookiin caalmaan isaa sun lakkoofsa hundaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hiramaanis haa ilaallume. 0 yeroo 0 lakkoofsa hundaa waan ta'eef 0 yeroo 2 inni kun hiika dhabeessa. Hiika hin qabu. Hiika dhabeessa undefined kan jennuun sana jechuudha. Garuu immoo asirratti maal jedhaa maalidha? Lakkoofsa hundaa 2 yoo waliif hirree lakkoofsa hundaan arganne jechuudha. Hiika dhabeessa waan ta'uuf kunuu amma miseensa hiramaan isaa kun lakkoofsa hundaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan ta'uu hin dandeenyedha. Kan inni kaahu fakkeenyi lammaffaan kun immoo lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsota lamaan armaan gadii gidduutti argamu barbaada jedha yookiin barreessedha. Kan salphaadha waan ta'eef ofii keessanii shaakala. Inni itti aanu qabiyyee guyyaa irraa mata duree ni ilaalla jenne keessa 2.2 seensa intiijarootaa jedha. Seensa intiijarootaati. Fakkeenyaaf as keessatti 21 hir'isuu 19 deebiin isaa 2. Iddoo wal jijjiirtan immoo 19 hir'isuu 21 yoo ta'e immoo haala kamiin hir'isuu dandeenya yookiin immoo haala kamiin argachuu dandeenyadha. Isa kanaaf jechuuf immoo mee jalqaba irratti waa'ee intiijariidha xiqqoo ilaallu. Eeshi tuqaa kana ilaala. Lakkoofsonni lakkaawwii jedha. 0 fi lakkoofsonni mallattoo neegatiivaa of duraa qaban intiijaroonni neegatiivii walumatti lakkoofsa intiijarii jedhamu. As keessa waa sadiitu jira. Lakkoofsi lakkaawwii jira. 0 jira. Lakkoofsuma lakkaawwii ta'ee kan neegatiiva of biraa qabu jechuudha. Wantoota kana sadiintu jira. Lakkoofsi lakkaawwii 0 fi masaanuu lakkoofsa lakkaawwii jechuu yookaan immoo lakkoofsuma lakkaawwii kana ta'ee gara bitaatiin itti fufsiifne maal goona neegatiivota yoo bira goone haala kana sadiin kan of keessatti qabatu intiijarii jennaan jechuudha. Intiijariin asitti hiikoo isaa ilaala. Tuutni intiijaroota tuuta lakkoofsota lakkaawwii masaanuu lakkoofsota lakkaawwii fi 0 kan qabate. Lakkoofsa lakkaawwii kan jennu naa masaanuu lakkoofsa lakkaawwii kan jennuun immoo naama yookiin lakkoofsuma lakkaawwii gootaniit neegatiiva cinaatti keessu jechuudha. Fi 0 kana sadiin iddoo tokkotti yoo qabate maal jennaani intiijarii jennaanii jechuudha. Fakkeenyaaf xiyya lakkoofsaa kanarratti gara gadiitti haa ilaallu. Asir dursa mallattoon lakkoofsa intiijarii yookiin tuuta lakkoofsa intiijarii kaapitaal saadha. Kanaan bakka buufna jechuudha. Ilaala amma asirratti kan halluu diimaadhaan kenname kun masaanuu lakkoofsa intiijariiti. Isaan eenyu irraa asiin 0 osoo hin tuqin akkasitti gidduu kana jechuudha. Isaan kunniin masaanuu lakkoofsa intiijarii jedhamu. Masaanuu lakkoofsa lakkaawwiti. Naagoonet asitti neegatiiva qaba. Kan isaan itti fufan immoo kallattii harka bitaatiin itti fufu. Kallattii kanaan bitaa. Asirratti immoo mirga. 0 gidduu kana jira. 0 irraa ka'ee kallattii kanatti kan jiru immoo lakkoofsa lakkaawwiti. Isaan immoo 0 gidduu kana jira jechuudha. Kanaaf kun sadiin masaanuu lakkoofsa lakkaawwii 0 fi lakkoofsi lakkaawwii kun
sadan isaaniitu walitti dhufanitti maal kennu? Intiijarii kennu jechuudha. Kanaaf xiyya lakkoofsati irratti inni kan asirratti argamtan kun kan lakkoofsa intiijariiti jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan neegatiiva, kallattii kanaan immoo poozitiiva asitti lakkoofsa lakkaawwiti. Asitti immoo masaanuu lakkoofsa lakkaawwii yookiin neegatiiva kan jennuu fi gidduu isaaniitti immoo zeeroon kan jiru jechuudha. Miseensota isaanii yoo tarreessinu, miseensa lakkoofsa intiijarii yoo tarreessinu maalidha? Kallattii kanaan kallattiin kun gara bitaatii, inni kun immoo gara mirgaatii, gidduu kana zeerootu jira jechuudha. Kanaaf zeeroo irraa gara mirgaatiitti itti fufa 1 2 3 jedhee jechuudha. Warri kun lakkoofsa lakkaawwiti. Gara bitaatiitti immootu akkasumas itti fufa. Isaan kun immoo masaanuu lakkoofsa lakkaawwii kan jennuun jechuudha. Kanaaf miseensi lakkoofsa intiijarii itti fufa neegatiiva 3, neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1 2 3 jedheetta. Warri kunniin hundi isaaniitu haala kanaan yoo kenname lakkoofsa intiijarii ta'a jechuudha. Inni kun asirratti kan argitan miseensa lakkoofsa lakkaawwitii, miseensa lakkoofsa hundaa fi miseensa lakkoofsa intiijarii. Kanaaf as keessatti wanni nu hubannu miseensi lakkoofsa lakkaawwii hundi isaaniitu miseensa lakkoofsa hundaati. Lakkoofsi hundaan mootu eenyu keessatti argama jechuudha? Miseensa lakkoofsa intiijariiti jechuudha as keessatti. Kana jechuun lakkoofsonni lakkaawwii kun hundi lakkoofsa hundaa keessatti ni argama. Lakkoofsi hundaa kun hundi isaatu lakkoofsa intiijarii keessatti ni argama jechuudha. As keessatti diyaagiraamiidhaan kaayyoo yookiin veen diyaagiraamiidhaan yoo kennu jalqaba irratti lakkoofsi lakkaawwii jira. Itti aanee lakkoofsi hundaa jira. Itti aanee immoo intiijariin jira jechuudha. Haala kanaan kenna. Veen diyaagiraamii isaatiin jechuudha. Ni jira kitaaba keessanirra haa ilaallu. Kunoo akkuma asirratti argitan kana gidduu kanatti lakkoofsa lakkaawwiti. Itti aanee lakkoofsa hundaati. Itti aanee immoo sadaffaarratti lakkoofsa intiijariiti jechuudha. Inni kun lakkoofsa hundaa. Inni jalqaba inni gidduu kun lakkoofsa lakkaawwiti. Inni itti aanu immoo lakkoofsa hundaati. Inni sadaffaarra jiru immoo intiijarii jechuudha. Hubadhoodha. Hubadhuu kana yoo laalle mallattoon neegatiivii jedha. Mallattoon neegatiiviidha. Isheen kun hir'isuu osoo hin taane mallattoo neegatiiviitiin poozitiivii immoo yoo barreessinu bifa ida'uutiin barreessina. Isa kana yoo dubbisnu jechuudha. Akkasirratti argitan neegatiiva 2 jennee dubbisna malee hir'isuu 2 jenneen dubbifnu. Neegatiiva 2 jechaa yoo dubbisnu ishee kana immoo poozitiiva 5 jennee dubbifama jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni poozitiivii mallattoo poozitiiviitiin alaas barreeffamuu ni danda'u. Fakkeenyaaf amma akkuma asirratti argitan fakkeenyaaf ilaalaa kana. Inni kun poozitiiva 5 jennee dubbisuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo ida'uu kana biraa dhiifne akkasittis yoo barreessine 5 jennee yookiin poozitiivuma 5 jennee dubbisnaa jechuudha. Yoomiyyuu lakkoofsota neegatiiv poozitiivii addaan baasuudhaaf kan neegatiivii qofatu biratti barraa'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun neegatiiva 5, inni kun immoo poozitiiva 5 yoo barbaanne immoo akkas goonet yoo barreessines ni ta'a jechuudha. Lammaffaa kana haa ilaallu. Masaanuu lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha. Jalqabumaa masaanuu kan jennuun maalidha? Masaanuu kan jennuun ida'ama lakkoofsota garaagaraa 2 kan zeeroo ta'an jechuudha. Lakkoofsonni garaagaraa 2 yoo walitti ida'anii ida'amni isaanii sun deebiin isaanii zeeroo ta'e lakkoofsonni suni maal jennaani? Masaanuu waliiti jennaan. Fakkeenyaaf ilaallu lakkoofsonni 2 waliif masaanuudha kan jedhamu yoo gama adda addaatiin tuqaalee zeeroo irraa fageenya wal qixa ta'e irratti kan argaman jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Tuqaalee kanarratti asitti zeerootu jira. Asiin 3 yoo fudhanne tarkaanfiin inni deemnu 1 jira, gidduu kana 2 jira. 3 bira gahuudhaaf jechuudha. 1 2 3 deemna. Asiinis neegatiivni 1 jira, neegatiivni 2 jira, neegatiivni 3 jira jechuudha. Tarkaanfii yookiin ramaddii 3 yoo deemnu 1 2 3 bira geenna jechuudha. Asitti neegatiiva 3 fi 3 arganna. Kanaafuu masaanuun neegatiiva 3 maal ta'a? Poozitiiva 3 ta'a.
Kan poozitiiva sadii immootu masaanuun isaa neegatiiva sadii ta'a jechuudha. As keessatti sadii fi neegatiiva sadii kana yoo kan walitti idaanu taate deebiin isaa zeeroo ta'a jechuudha. Isaan kanaaf masaanuun 21 neegatiiva 21 ta'a. Masaanuun neegatiiva 37 37 ta'a. Kan poozitiiva 6 neegatiiva 6 ta'a. Kan immoo neegatiiva 51 51 ta'a. Kan A irratti immoo 79 kun immoo neegatiiva 79 ta'a jechuudha. Kanaaf hiikoo isaallee haala kanaan keenyaa jechuudha. Hubadhuu kanaa ilaallu sarara lakkoofsaa irratti jedha. Zeeroo irraa gara mirgaatti fagaachaa yoo deemu lakkoofsi guddachaa deema. Zeeroo irraa gara bitaatti immoo fagaachaa yoo deemu lakkoofsichi xiqqaachaa deema jedha. Mee haa ilaallu fakkeenyaaf xiyya lakkoofsaa kaafne haala kanaan. Asiin zeerootu jira. Inni kun mirgaa. Inni kun immoo bitaadha. Asitti lakkoofsonni kun zeeroo irraa kaanee gara mirgaatti haala kanaan yoo deemnu dhawaata zeeroo irraa fagaachaa deemnu lakkoofsichi dabalaa deema. Fakkeenyaaf tokko jira, 2, 3tu jira. Mitiire zeeroo irraa kaanee gara mirgaatti dhawaata deemnu lakkoofsi dabalaa deema. Garuu immoo gara bitaatti yoo deemnu neegatiiva 1, neegatiiva 2, neegatiiva 3. Gara kallattii kanaatti yoo deemnu immoo lakkoofsichi maal ta'a? Xiqqaachaa deema. Akka waan nama idaa ofirratti baay'isaa deemuu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf 0 jedhaa, neegatiiva 1 jedhaa, neegatiiva 2 jedhaa. Kun akka waan idaatitti yoo kan fudhannu taate yookiin liqiitti yoo kan fudhannu taate 0 jechuun bilisa jechuudha. Inni kun idaa tokkotu irra jira, idaa lamatu irra jira. Nama idaa tokkoo fi idaa lama irra jiru yoo wal bira qabnee ilaalle fakkeenyaaf qarshii idaa tokko yookiin liqaa tokkoo fi liqaan lama namni irra jiru keessaa kan irra fooyyee qabu nama liqaa tokko yookiin idaa tokko ofirraa qabutu irra fooyyee jechuudha. Eenyurra? Lamarra jechuudha. Kanaaf xiyya lakkoofsaa irratti gara mirgaatti yoo deemnu dabalaa yoo deemu, gara bitaatti yoo deemnu immoo lakkoofsi xiqqaachaa deemaa jechuudha. Haaluma kana irratti hundaa'ati kitaaba keessanirra waan jiru sirriitti adda baasatii dubbisaa. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa har'aa lamaan ilaalle kana fakkaata. Qabiyyeewwan hafan sana barannoo lammaffaa keessatti hanga walitti deebinutti nagaatti.